Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Ashama harka fuune warreen amantii biraallee. Warreen amantii kiristaanaatiin baga ayyaana masqalaatiin isin gahe isiniin jecha. Baga nagaa jiraattaa rabbiin biyya keenya irratti nagaa nuuf haa godhu. Biyya teenya baay'ee lolli irratti deemaa jira. Rabbiin biyya teenya biyya nagaa nuuf haa godhu isiniin jira. Har'a biraankii uumama qabattee dhufne akkanumatti hin dhufe. Akkasuma baay'ee biyyi teenya baay'ee booyaa jirti. Baay'ee ulfaataa waan haalli biyya keenya keessatti deemaa jiru. Rabbiin biyya nagaa nuuf haa godhu. Turidda fi bulidda fi magaalaan biyya ofiitti namni biyya ofii hanqatu jiru. Rabbiin biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Amantii qabdan hundaan nuuf kadhadhaa. Biyyaan bahuu hundee namaan taatu. Biyya ofiitti namni hin deebinee jiru. Isiniin jira. Biraankii gisee mara qabatanii dhufuun baay'ee ulfaata. Haala deemaa jirullee argaatuma jira. Akkasuma du'aayii godhaa yaa uummata Oromoo. Haati miskiinaa booyaa jirti, haati hiyyeessaa booyaa jirti. Rabbiin imimmaan kana isaanirraa haqu. Lammiileen teenya buqqa'aa jirti. Rabbiin bara baraan nama booyuu miti. Biyya keenya keessa rabbiin qabbanaa haa buusu isiniin jira. Viidiyoo baay'ee waraabuun dhufne. Viidiyoo kiyya like, share, subscribe naa godha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.